أنا نادا أنا بونيد أتوني باكين شوفي أتوني باكين شوفي سرتين شوفي وانسى أتوني باكين بالبلة ما كان كلها تعدين جرون سي بالبلة مالي في intini daka beki posti goda jiru an kano maka sherratti posti goda jiru ijoolleen tokko posti goda jiru mitire waanuma kanatu xiqqoo ishee jeeqeenii jira waan goonu wallaalle Sina name qoy callisanii maqaa nama balleessu kana. Utuuti waan tokko hin godhini amma olola sirratti oofu amma. Nuyi beeki jireenya mataa kee. Ishee amma ijoollee ma bosonaati kan maxxansaa jiru amma waan kana. Eeka. Amma maal murteessi ture mucaan jannaqamte gidduutti. Achis hin jirtu garaanas hin jirtu. Karaa oppidiyoos hin jirtu amma gara waboos hin jirtu mucaan gidduutti miidhamaa jirti. Maal taate wanta maxxanu argaa jirtanii? Isi tokkoyyuu ijoollee baay'een galee ijoollee waboo gashisiistee jechaa jiru. Maalan beekareen akkas jalaa jiruuga. Maqaa namaa maal gootaati feesbuukii irra ni ilaaltooti poostii godhaa oolanoo. Isa posti ta'ellee sitti argisiisa garuu wanta kana ilaa mucaadhaa fi gara sana taanaan konfiidensiitiin gara barbaaddeetti hojjechuu hin dandeessa. Eessa muudannaa maqaan nu badeera hin beektamne asiisi koo gara meeqatti maqaan nu badeera. Maal ta'e ranni maaltu na guggube seete. Mooyini iyyuu maxxanse keessa ba'e. Ati kan qo'ettaan koo. Mooyii duwwaadhaati nama 100 meeqa kan maxxanse. Maal ta'etti? Eessa danna maal hojjenna moo fayyaan ishee nan haasofsiisa. Ishi mooneetiin immoo haasofsiisi gaa. Si amanti waan saa'u sin diddu waan sittiin himti waan hunda saayyuu sitti himuu dandeessi laa haasofsiisi. Nuu ta'uu isaa barbaannu.
Gamali moja nani rakonga bu. Ishi ala no mi jesi malu di penu incan cinkin im berbadu beta meni cinkin dandaun. Kakana fiyo anta kontini tahu ya ka. Beki gara lama tojje tu jala juru la kanuma. Kas jala juru gara lama tojje tu waboga shu. An beka chitti nama to kokkan injalan ne betamni. Ka isini shiyo ingaltan mini reshi galtan sinita yokini sinita udi sudandam. Ati amma jirenya mata ken jirat. Ati amma jirenya mata keetiin jiraatta miti reekka barbaaddetti amma bakka nama si hoogganuun qabdu. Lafa barbaadden deemtaa bakka keessaa galteetta amma qaama siyaasaa keessaa. Inni akkasi garuu maaliifi maaloo dhabeettaati kan na aarsaa jirtu. Hin galtimni amma ijoollee warra kaaniin immoo maafi naasofsiiftee qophaa maaliif keessaa baatan isin. Ijoollee warri sun obbolaa keessan mini haadhoo keessan mini.